Did you hide English? setting the conditions for them to rise up and overthrow the Ayatollahs. Boy, sir. That's the way they will do that. Too soon to say. Bo? Ha? There's work pointing out that Yay. Mana Rafita Mima? Nan dhaggeessu. Sindaga. Nan dhaggeessu. Bareecheetiin si dhagaa. Simbone. Bareechitee na dhageessisaa. Natu muu feete yeroo? Maal akka laalu si boo gurbaa? Boo? Yay. Maal laalta? Komantiin ilaalu jira. Mirgan qabu ilaalu. Hin qabda. Siniyyiin? Okay, jawwaala tolchi qaba. Amma na laaluu fe'u. Jawwaala xiqqoo qotoofi. Ati mataa ol bahi jawwaala kana jawwaa ifi ol duwwaa hambiftee akkatti hin ganda dhundhuma tokko Aboo duwwaa maal guutuudhaan qawaa asirra isaanii ni filaadha. Yuuzar kiyyaan hin laala. No. Jawwaala banaa si ol hafteera jawwaala ol guuti. Way. Laal. Zoom godhi jawwaala zoom godhi. Jawwaala Bii jirtaa. zoom adda godhi. Maali zuumiin maali kun hundi kanaa gad akkamiin godha? Maal laaluu fe'u? Okay, laal akkana xiqqoo adda harkisi. Xiqqoo akkatti adda harkisi. Hin harkisu an Jawwaala harkisu. Lee yashanee ati waan naa himteef hin godhaan? Hooy maal haasawsi? Yay. Jawwaala zoom godhi. Ni gootaa godhi. Hin godhu. Dhaga'i. Ixaaxii barbaaddennaa hojii ni taphattaa? Fira ni qabdaa mee qo'an hin tolfadha. Fira ni qabdaa? Baada. Fira rabbii fida dhiisi. Fira rabbii fida. Shigiri yalla fira rabbii fida. Yeroo duraatiif odoo fira hin qabne dhaatachuu kiyyaaf. Namni sin fadhu godhate. Maan cufne TikTok? Ana moo. Ati yoo mi'a namni si jaalate. Suree. Yaa wallaahi. Wallaahi. Waan hidhii karaa baaburaa fakkaatu na yaaqi. Karaan baaburaa si keessa deemu jira bara. Horii. Yaa wallaahi. Yaa. Okay, amma ni gattamettee si wajjin tapha. Aboo kiyyaa sodaata. Ulee takkaan deemtaa maa afaan babbalta. Ulee takkaa miti mee tapha kudhan naqata akkati har'aan tana wal jala tapha kudhan namooyi. Ani bar giiftii Tabii. mootin takkas simmoone. Maal jettee mee jaalibsa? Akka leencisirra bu'uun hin beeka osoo hin beekuuti rakkoon qabu. Ammoo tapha kudhan yoo wal jala namooti. Dhaga'i. Tapha kudhan yoo wal jala namooti leenca dhufeensi kan. Yoo tapha kudhan namoota dabde dhuftee leenca na akkredatiis. Waa ta'u waliin galla. Qaallichi qurxummii qaallichi bakiina diimtuu hin qabne leenca qaba jennee yaaduudhaaf hedduu ulfaatan beektu. Qaallichi xiyyaara kumshan hin qabne leenca qaba jechuun hin ulfaatu. Akka yaadaa atummaan mataa keetiif yaada anaa miti. Akkamitti si amanuu dandeenya? Nuti gizee haddumee horii si fakkaanna. Dhugatte leenca guddaan qabu. Silaa leenca guddaa qabaadde maaluma hin godhan sadaqaa haradha. Kanaafin siin jaami qaallichi xiyyaara kuma shanii kan nu dhadhabeetu leenca qabaa jennee yoo yaanne nutis akkuma keetiin garaagarummaa hin qabnu iyyuu jechuudha. Dayyuusaa jechuudha bakka akka yaadaa dhiifama jecha kana fayyadamu yaaf hedduu dhiifama sittiin balleesse. Miskiin abar waan hin harka dhagaa isaa nyaadha abar. Yaa akkas jechuu fedheeti.
Isi waan leenca kadhatanii qabdanii gisee reefi amma na wajjin leenca kadhamte fakkeenyaaf. Amala khiyara. Afaan khiyara keessa arraba tokko jira. Jechan jee wa'adaa san wa'ada nin guuta. Wa'adaa bar laal. Quxurii fi humna khiyyaa ol hin sosooduru mudursoo. Yoon qabaadde eesiifin kana jeetin sararee wajji gaxxa. Yoon hin qabaanne hin qabuumi. Quxuruma tiyyaan hin deema. Ati ka quxurii fi hin beeyne. Kopheen sittoo kan beeyneeti. Rakkoon san taate. Anamma guchi tiyyaa amaaraa san ati Oromoo barate obboleessa khiyyaa akka takkatti yoo wanti taatellee qurxummii wanti ennee tabanneen leenca xiqqaa ennee odoo ababaa takkoon harkatini numoonaan anaaf yaati faate gaccuqaallee qaxxeennee kanneen fi wajji diggaamee tabannee moonee leenca xiqqaa kan deeffan. Saniifuu waan jettee namni waan jee guutuu qaba wa'adaa jee wa'adaa. Na keessa gattu ka ilaali guchi na keessa jira leenca xiqqaa. Kafaleef. Na nyaatti nyaadde. Yoom wal nyaattan? Engatta. Ay miskinni khiyyaa biran qabu bar. Barlee wanni taphadhu wanni qabadhu kun leencuma san hin gahu bar. Saniifuu akka kiyyatti. Yoo leenca qabaadhe. Hiriyaan xiyya qurxummiidha. Dhagaye. Hiriyaan xiyya qurxummiidha. Aye. Hiriyaan xiyya qurxummiidha. Yoo tapha kudha wal jala namoote qurxummii dhufee sii darba. Yoo tapha kudha namoota dhabdee dhuftee qurxummii darbita. Na dhaggeeffadhu. Ati qurxummii teemi. Anka qurxummii hin taphadhu. Na adabi siin adaba. Yoon si moo'e na fannisi. Yoo na moote ayyoon si moo'e sin fannisa. Yoo na moote na fannisi. Qixaaxasati. Fannu wal fannisan sabmoo. Ani dhiigaa cumaan qabu namaaf. Akkas. Si baasa. Beessee obsirii onni jaamaan jirtu tokkuma tokkoon. Beessa obsiriidha. Tokkoon ni jaamaan jiru. Beessee obsiriidha. Taphtaam walaami. Maalumaaf fira kan na dhorke dhiiroo anoo. Anis bar guyyurraa fira qabaachuun danda'u. Ni beektaa namni kun dhaggeeffadhu ilmi namaa dhaggeeffadhu qaamii qawantii si godhu laal namuu jireenya mataa ifii qaba. Na ulfaatan akka kiyyatti. Wanni laayifii qaamiin seenneefuu natti ulfaatuuf yoo namni guyyaa takka xiqqina taphachiisanii sodaadha sanboota. Miidhama nama saniitis arguu hin danda'u. Beekadhu ni ulfaata waan ta'eef yoo arra namoo ati namoo dandeessaan. Hin sodaatin. Taphadhu warri jettamme. Taphadhu siif jira warri jettamme. Taap koppiliin. Ammoo balaa harka na buuftanii warra na biraa godaanuu miti. Warra balaa harka na buusee na biraa godaanuu miti. Qaalitiin tun balaadha balaa. Balaa addunyaa sadaffaadhaati. Lola addunyaa sadaffaadhaati. Yaa Rabbii kiyya akkuma gurra dhaggoote kanatti yaa Rabbii kiyya. Abbicha gurra dhaggoote kanaas ol naa qabe yaa Rabbii. Galataa na amani. Yaa Rabbii kiyya. Waa Rabbii wallahi. Baal welcome. Gurratti olum keessaa olum. Aboo hin qabannu taabii qofa hin jira. Aboo hin qabnu taabii qofa hin jira. Tana harma guddaa mooyi. Yaa tokkichuma suudii geeffatti. Tokkichuma suudii wanni geeffatti. Gabayaa geeffatti. Akkuma addunyaa kana dhufa. Ibsa dhaggeeffadhu. An nama afaaniin adaba hin qabne geema hojii taphachuun fadhu. Adaba fi godhaa. Naamusa fi godha afaan keetitti. Sigalee gifnee namni afaaniin haasawaa hojii. Anammoo hojii geessitu kee? Tokkuma magaalaa geeffate tokkuma. Maaltu haasawaa? Bari komantii wajjin haasoo jirani. Uummanni si hojii taa'uu fi atilleen beelladaa hojii garaagarummaan qabdanis beelladaa fi namni wanni adda ta'e kanaa bar. Fiyyaa. Rakkoon qabu soomanii maandiru ni dhaabbannee mina arrabsi. Ni dhaabbannee maandiru. Ara na dhiisaan annamun tuqu an arraba yoo ta'es likki nama arraba beeku bakka irraa dhufee wasaanii adabadha. Karaa baabura irraa dhuftan. Karaa baaburaa. Meesoo jeebi. Faamilii miliquu wayyamoo taphachuu wayya. Miliquu wayyamoo taphachuu wayya. Wallahi namni hundi akka kana sodaatee akka kanatti taphadhu wayyamu faamilii jee nama gaggaafatu nagoosistee abbaleessa kiyya qaalii tee olum ta'ati quban qabne surprise rabbisi haa godhu.
magaalaan guutuun gisee urjii halkan ni baaragan. Subhaanallah. Anamma kan namni na jala jiraatee jiraachuu baate Allah waalam takka hin beeku. Wal beeyna war namni ila jiraate la walam jette. Amma seenee bar deeqaa meeqa kan amma eegan seenee. Adde ba messenger ba kolmi ba dhufu ba university darbu. Allah ke. Guyyaa takka irra dawaladhee hootoo guutakka hogguma takka namoo si deeniin beeku. Hogguma takka jee takka irra dawalee waan jaamu. Yesuuf sirii uma sadii tawakkal tawala la family rabbii jira. Beekadoo mana Itti seennee dhuman.